Masjid jalde bakka fuula kana wali qabanii nu bira dhaabbatanii rabbiin bira nu dhaabbatu. Eebbifamoon keenya baaya fiigeessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii koongiraachuleeshin hundumti keessanii koongiraachuleeshin hundumti keessanii. Kabajamoo Masfinee Burqaa Ayyuu kan ijoollee qindeessee isin nu barsiisaa jiru. Kabajamtoota maatii barattootaa guyyaa har'aa asitti argamtan, kabajamtoota eebbifamtoota marsaa kanaaf asitti dhiyaatan, duraan dursee sirna eebbaa ijoollee kutaa sadaffaarraa gama kutaa takkaatti dabartan irratti argamuudhaaf baga nagaan dhuftan anaa dhufu jechuun barbaada. Guyyaan kun guyyaa seena qabeessaati. Guyyaa seena qabeessaa guu jennu waa malee miti jechuudha. Keessatti hogganaa keenyaatti dubbiin baruu fi barsiisuudhaaf baroottan darban keessatti haala maalii keessa akka ture tokkoon keenyaa kun kan waliin beeknu ta'uu isaati. Dhugaa dubbachuudhaaf manni barnootaa Burqaa Ayyuu kun daa'imman qe'ee keessatti taphachaa turan, daa'imman magaalaa keessa deemaa turan kan walitti qabee daa'imman kumaatamaan lakkaa'amu waggaa waggaatti eebbisaa barsiisaa sadarkaa kanaan ijoollee qaruudhaan ijoollee kutaa sadiirraa eegalee ijoollee keenya hanga waggaa torbaatti walitti qabuudhaan jijjiirama guddaa akka aanaa keenyaatti bu'uura guddaa qabsiisuudhaaf keessattuu fadis barnootaanis ni beekamti waan ta'eef ijoollee keenya sammuu isaanii gabbisuu keessatti ijoolleen dursarratti sammuu gabbachuu jechuun bu'uura qabaachuudha waan ta'eef ijoolleen bu'uura hin qabne gubbaarraa yoo harka dandeessu jijjiiramni waan hin dhufneef ijoollee jalqabarraa kaasanii bu'uura qabsiisuu keessatti dhugaa dubbachuudhaaf manni barnootaa Burqaa Ayyuu Masfineen seenaa addaa hojjetee fadis keessatti jijjiirama guddaa daa'imman keenya akkamitti barnootaan illee gahumsa akka isaan fidan akka gahumsaa fidan taasisuu keessatti gahee shoraa waan taphateef duraan dursee nama akkanaa hayyuu akkanaa of keessaa qabaachuu keenyaaf baga gammaddan jechuun barbaada. Kanatti aansuudhaan fadis keessatti manneen barnootaa bultii addaatii fi manneen barnootaa waamaa'oo keessatti fadis nama baay'ee qabaachaa turre jechuudha. Bara 2014 keessatti akka aanaa fadisitti nama tokko qabaachaa turre. Bara 2015 keessatti akka aanaa keenyaatti namni 15 mana barumsaa waamaa'oo nu galee namni tokko bultii addaa nu galee jira jechuudha. Kun ijoollee waamaa'oo galtee fi ijoollee bultii addaa galtee hundaa'u yommuu ilaallu bu'uurris ijoollee Burqaa Ayyuu keessaa kan baate waan taateef dhugaa dubbachuudhaaf namni maatiin barattootaa hundi warri asitti argamtan mana barumsaa Burqaa Ayyuu kan akka rayyootti kan laallu osoo hin ta'in manni barnootaa kun keenya waan ta'eef daa'imman keenyaaf gargaarsa godhuu qabnu hundaa'u gargaarsa goonee daa'imman keenya cinaa dhaabbannee barnoota jechuun waa hedduuf nama gargaara waan ta'eef namni barnoota hin qabne fuulduraaf waa hunda keessattuu hirmaachuus waan hin dandeenyeef tokkoon keenyaa kun deemsa amma jalqabne kana cimsinee itti fufuudhaaf keessattuu daa'imman keenya utubaa taanee fi sirna hin qabne sirna baruu fi barsiisuu kana keessatti akka isaan bu'uura gaarii argatan taasisuu keessatti maatiin barattootaa hundi gahee keessan baachuu qabdan kan juusan taasisuu barbaada. Eebbifamoon keenya baaya fiigeessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii koongiraachuleeshin hundumti keessanii koongiraachuleeshin hundumti keessanii. Manni barumsa Burqaa Ayyuu roga barnootaatiin sochiin inni aanaa keenya keessatti taasisaa jiru kan laayyootti ilaalamu miti. Akka waajjira barnootaatiin sochii inni taasisaa jiru kanaaf halkaniif guyyaa itti dhiyeenyaan deeggarree waan nurraa eegamu taasisaa turree jirra. Gara fuula duraattis cimnee deeggarsa isaaf goosifnu akkuma mana barumsa kan idilee deeggaraa jirutti kan kanaas addatti osoo hin ilaalin xiyyeeffannaa addaa kennee fi kan deeggaru ta'uu ammaa irra deebinee waa dabaluu fi barbaanna. Kanaaf barattoonni guyyaa har'aan tanaa bageessan baga gammaddan isin jecha bara barnoota itti aanu keessattis firii gaarii akka argitan gamanawaan hawwii qabnu isin dabarsuudhaan barbaada. Galatamaa dha. Eebbifamoon keenya baaya fiigeessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii koongiraachulee
eebbifamoon keenya baagatti geessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii baga gammadanii hundumti keessanii baga gammadanii hundumti keessanii. Adamin Burqaa Hayyuu erga dhalatee har'a waggaa 12 lakkoofsisee jira. Waggoottan dabran kana keessatti bu'aa bahii hedduu keessa dabarsuudhaan gufuu isa qunnamu hunda dhiigiidhaan gara hojiitti jijjiiruun qulqullina barnootaa irratti hojjechuudhaan gahee isaa as gahuu danda'eera. Haa ta'u malee hojii milkaa'inaa akkaadaamichaa kana keessatti gaheen maatii barattootaa, gaheen hawaasa magaalaa fi hawaasa baadiyyaa naannoo kanaa isa guddaadha jechuun barbaada. Waliigala waggoota 12 kana keessatti barattoota 346 eebbisiisee jira. Kanaaf kun injifannoo guddaadha. Ifatii ulfaataa jireenya taatamaa Ifatii ulfaataa jireenya taatamaa hunda mo'atanii har'atti geessanii hunda mo'atanii har'atti geessanii eebbifamoon martuu ogeessa waadamaa eebbifamoon martuu ogeessa waadamaa abdii eegareeti biyyaaf amanamaa abdii eegareeti biyyaaf amanamaa. Baga gammadanii fiira fi ollanii baga gammadanii namni keessa oolaa baga gammadanii baga gammadanii baga gammadanii beektotaa fi hayyuu baga gammadanii akkoo faakaakayyuu baga gammadanii eebbifamoon martuu baga gammadanii baga gammadanii. Beelaaf deemuu obsuun hawwii bara dheeraa ijaan agartanii mee gammadaa sirbaa gammachuun keessanii gammachuun keessanii. Eebbifamoon keenya baagatti geessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii congratulations hundumti keessanii congratulations hundumti keessanii. Eebbifamoon keenya baagatti geessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii baga gammadanii hundumti keessanii baga gammadanii hundumti keessanii. Ifatii ulfaataa jireenya taatamaa Ifatii ulfaataa jireenya taatamaa hunda mo'atanii har'atti geessanii hunda mo'atanii har'atti geessanii eebbifamoon martuu ogeessa waadamaa eebbifamoon martuu ogeessa waadamaa abdii eegareeti biyyaaf amanamaa abdii eegareeti biyyaaf amanamaa. Baga gammadanii fiira fi ollanii baga gammadanii namni keessa oolaa baga gammadanii baga gammadanii baga gammadanii beektotaa fi hayyuu baga gammadanii akkoo faakaakayyuu baga gammadanii eebbifamoon martuu baga gammadanii. Isin eebbifamoon beelaaf deemuu obsuun hawwii bara dheeraa ijaan agartanii mee gammadaa sirbaa
gammachuun keessanii 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 gammachuun keessanii. Eebbifamoon keenya baay'ati keessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii congratulations hundumti keessanii congratulations hundumti keessanii. Eebbifamoon keenya baay'ati keessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii baga gammadanii hundumti keessanii baga gammadanii hundumti keessanii. Ifaji ulfaataa jireenya taatamaa Ifaji ulfaataa jireenya taatamaa hunda mo'atanii har'atti geessanii hunda mo'atanii har'atti geessanii. Eebbifamoon martuu ogeessa waadamaa eebbifamoon martuu ogeessa waadamaa abdii eegareeti biyyaaf amanamaa abdii eegareeti biyyaaf amanamaa. Baga gammadanii Fira fiyoolanii baga gammadanii Namni keessa oolaa baga gammadanii Baga gammadanii baga gammadanii beektotaa fi hayyuu Baga gammadanii akkuma akaakayyuun Baga gammadanii eebbifamoon martuu Baga gammadanii baga gammadanii. Beelaaf deemuu obsuun hawwii bara dheeraa ijaan agartanii mee gammadaa sirbaa gammachuun keessanii gammachuun keessanii. Eebbifamoon keenya baay'ati keessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii congratulations hundumti keessanii congratulations hundumti keessanii. Eebbifamoon keenya baay'ati keessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii baga gammadanii hundumti keessanii baga gammadanii hundumti keessanii. Ifaji ulfaataa jireenya taatamaa Ifaji ulfaataa jireenya taatamaa hunda mo'atanii har'atti geessanii hunda mo'atanii har'atti geessanii. Eebbifamoon martuu ogeessa waadamaa eebbifamoon martuu ogeessa waadamaa abdii eegareeti biyyaaf amanamaa abdii eegareeti biyyaaf amanamaa. Baga gammadanii Fira fiyoolanii baga gammadanii Namni keessa oolaa baga gammadanii Baga gammadanii baga gammadanii beektotaa fi hayyuu Baga gammadanii akkuma akaakayyuun Baga gammadanii eebbifamoon martuu Baga gammadanii baga gammadanii. Beelaaf deemuu obsuun hawwii bara dheeraa ijaan agartanii mee gammadaa sirbaa gammachuun keessanii gammachuun keessanii gammachuun keessanii gammachuun keessanii gammachuun keessanii gammachuun keessanii gammachuun keessanii.